Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafoon jirtanitti hunduma keessaniifu nuyi nagaa keenya fayyaa keenyadha gooftaa keenyaaf haa kadhatu jirra kun har'a geenyerra fayyoon ammatti kana bilbiltee komiin qabaa namoota natti siqan keessaa namoota bilbilanii baga gammaddinaan hin jenne keessaa namoota natti siqanii na beekan keessa jiru komadheeraa jettee achi keessaa ani ishii tokkodha qaama mana fayyoo deemuu nan danda'a dhaquu nan danda'a ilaaluu nan danda'a dubbisuu nan danda'a dubbisees aizoos jabaadhu kormee koo leenca koo jechuun nan danda'a garuu anis akkuma itti qabameen jira baay'een itti gaddee jira kakuu kootiif iyyillee keekii nan hojjedhaa keekiin hojjechiisaa fi maaloo adaraa kee keekiin hojjechiisaa fi gaafa guyyaa liddatii ishii natti miin jedheen. Wayin immoo footoo ittiin nuyi amma fakkeenyaaf footoo fa'i maal diizaayinii ittiin barbaadamu hojjetamuu ni qabaa ture achumaanan diizaayinii saniin nan hojjedhaa maaloo naaf ergi jennaan. Ani maaluma achuma yoo naqu baadhe maamiti waadaa nama tokkoof galte waadaadha. Waadaa saniif jechuudha yeroo baay'ee waadaa sanis galeetoo adda baafachuudhaaf jechuudha kanaaf jedhee yeroo baay'een ishiidhaan nuwannoo jedhee jechuudha waadaa ishiidhaaf galee ture na didde bilbila gaan bilbiluu fi jechuudha bilbila bilbilee fi gaafa bilbila bilbilee fi diizaayinii kamiin keekii akkamitti hojjedhee oon akkasumatti hojjedhee geesseef dammoo gaarii mitan amala koo keessatti nama odoon hin gaafate waa hojjechuu hin jaaladhu maaliif diizaayinii mataa isaatiin akka ishiin hojjettu wayiin akka ishiin barbaadde akka ishiin hojjechiiftuuf jedheen gaafadhu gaafa guyyaa liddatii ishii natti himteette gaafa guyyichaa immoo guyyicharra darbeera dilbatarra kabajamaa naan jette. Ishii jedheen qooqammaa galgala qidaamee galgala bilbiltee natti himti jedhee odoon eegu guyyaan kun guyyaa boru guyyaa wannootii jettee achumaan bilbilee fira karoomsumtu isaas bilbilee fitan bakka wannoo naan jettee achumaan bariitu isaa immoo ka'ee bilbilee fitan jechuudha bariidhaan ka'ee bilbilee fi diizaayinii kamiin hojjechiisu keekii aduma isaa bariisaa dhaqanitti hojjechiisu mitiire diizaayinii akkamiitiin siif hojjechiisu fayyoo koo keekii koo anatu nan hojjechiisaaf siin jedhee jennaan indee dhugaa rabbii jiraan fuudhuu deemeera keekii amma jiraan fuudhuu deemeera amma kanaafiyyuu hin barbaachisu naan jette kanaaf na waamnees koottus naan hin jenne yoo naqee nyaadde bakka bucaan kollee baay'ee gwaagwaatee turte dubooraanii bakka isarrattaan ishimmoo isarrayyuu darbee isarrayyuu baay'ee irra darbee fi irra ceefii tan ture achiti guyyaa tokko immoo akkasumattaan sapiraayizii godha jedhee nan naqe gaafa naqu hin jirtu mana gaafa bilbiluuf charchiin jira naan jette ishii hoggaa dhuftu jedheen dhiise bariitu isaas gaafa naqu ani bushooftuun jira hin jiru naan jette. Ishii jedhee bira darbe guyyaa kaan bakka guyyaa lama dhaqee waan hin dhabeef guyyaa kaan immoo bakka qoymanumaan bilbilaaf jedhee gaafa bilbiluuf gaafa jette bilbilaa hin kaafti gaafa jette bilbila kaasuu diddii achumaanan bakka itti qabame anis dhugaa rabbii ittiin qabame baay'ee itti qabame bilbila koo mana nan dhufoon jedheen bakka hin jiru akkasidha akkas ta'an jetti amma ammaatti birrii isaaniillee birrii ani gatiin iyyeetti ta'eef yoo itti ta'ee to'annoo jedheef anaan na diddee jechuudha fayyoon ani gatiin iyyeetti ta'eef akka nani keekii hin toshineefii fi akka nan naqeetoon ilaalleef daqiiqaa 10 miilaniyyuu daqiiqaa 15 nama ufa'aniif manni koo fi manni ishee jechuudha. Kanaaf jedhee hoggaan bilbiluuf gaaf tokko sin dhufna jennaan hin jiru jette kanaaf kaman godhare cumaan anis itti gaddeetootti qabame isumaaf irraan ka'ee ilaaleera biidicha yaa'u. Keessa kootti gammadeera yaa'u akka ishii hin ta'u gaafa ishiin ijaarte fixxee dhaqeetuma eebbisaa fi ammasitti garuu keessa kootti yaa waaqayyo koo gargaarii kormee koo waaqayyo ishee haa gargaaru jedheera kanadha komishinii nus komiin keenya kanadhaan siin bilbilleef nus komiin keenya kanadha fayyoo ati bilbila namarraa hin kaaftu hin didda komeessi ammayyuu bilbilaa fi komishiitiif bilbilaa fi ishee kootta ammayyuu kootta akkana fayyoo kootta waan ishiin jettu dhaggeeffannaa koottaadha hiyyeessa jalaa hin kaastifee silkii
Halloo. Nagaa keenya attuu nuun jetta har'ammoo miidiyaa irratti baate yaa rabbii. Warra hattuu nobbeetti nuun hin jenneere. Way good. Nuuna komii keenya waan si bilbiluu dinneef nu dhaggeeffadhu amma komii keenya sitti mannaanus. Nui lidatii nu dhoowwattee kophaa kee inni goote nyaattee nui gadda kiyya irratti gammachuu koo irratti lidatiin gammachuu miti nu maarree sarratti maa nu dhoowwatte nan dhufa jedhee keekillee bitee dhufee hojjechiisa jennaan nan dinne ati. Maqaa kee? Ende maalifi ani ko fira kee keessaa ishii tokkodha. Fira kee ishii keessaa tokkodha. Ishii wadaaja kee keessaa ishii tokkodha. Ende wadaaja kee keessaa ko ishii tokkodha baran. Maalifi wadaaja kee keessaa ishii tokkodha. Qaama mana kee dhufee nyaadhee dhugeera. Gammachuu keef gadda kee sirriitti hirmaachuun qaba. Sirriitti wannochuun qaba. Garuu waan asiin bilbilee anis komiin koo kana dhaka. Beekaayisti nama walitti nu waraarsu barbaanna kanaan booda anillee akka kee miti gaafuma ijaarramee dhufeetoo eebbisa jedheen ture. Eenyutu nu waraarsa? Jiraammoo? Jiraan ma kaakayyuu kootidhaan immoo inni maalla godhe situ keekii mucaa kootillee akkan tosheetoon finne na godhe amma koronaan na qabeen ajjeesuuf. Dhugaa. Koronaan nammaa sin hin qabne jechuu. Danda'een kolfu gaa. Odo koronaan qabe koronaan jettu fayyoo ay koronaa kanaafuyyuu amma garuu baga gammadde siin jenneerraa attuu keessaa ishiin tokko of amanteetti of beeksifteetti. Ani garuu qabsiisamutti marataan hojjedhee beekanitti jennee namaanifi. Na attuu no barte of ogaa of beeksiftu gaariidhuma mitiire. Waa intarneetii koyyee. Nagaamuu dida beektaa ciccita beektaa. Ya interneti koye mo interneti kelinto jedhure ani mana natti dagamu di deka malan godare amma garu daga jirra fakkata anna attu no bartetti ya wattu ne shin ratto jette saaduma ebbati kana fi ate bas sababa qabdu dheeffatteetti na eenyuuf immoo daawwattoonni walitti nu araarsan immoo jiraan walitti nu araarsu amma waanuma fe'eefu jiraanuma wayyaa Dubbisa inni keessaan qabu miti amsaaluu fi jiraan keessa galuun qaban. Jiraan qaban himoota keessa isaanii inni akkasuma madhee isaanii hin galu ture to'an ittiin himne. Garuu bakka sadii jarumti yoo keessa galanii qabu. Ashii kawaanuma fe'eef iyyuu haa ta'u
haa ta'u kaa mee haa ta'u kaa dubbicha akkasuma jennee to'aa bira dabarru immoo akkam akka goonu hin beeku. Ishee yeroo biraa bifa goona. Yeroo biraa? Yeroo biraatti iddoo kan biraatti mannaanis reebichaanis koomiidhaanis araaraan dhumaa jechuudha. Egaa ol agarramee walitti deebina. Amma lamaaniyyuu nagaan naaf turi nagaan naaf oli daawwattoota eebbaatiinis nagaatti jedhi. Nagaan bula. Nagaan bula. Argadheera viidiyoon kanaan dhaggeeffattee naaf deebiftu komiin koo kunoo kanadha waan ta'eef intarneetii tolii gadi naash karakkaree fayyoo kunoo kanadha deebiin kee kanadha anatti komattee saadhuma eebbaa ishii kanadha ishii caccabdu kan. Okay, bye bye.